waa meeqa mudadhee waan sana yoo hin argatin du'atu irra naaf caalaa nagayaan naaf tura. Yaa ustaaza fin ajjeesin bilis namni kolfa wallaahi laazim maal kolfi nama qabame qoy kuno ustaaz baay'een gadda wallaahi laazim barreeffama kana waliin dubbisna maaliin balleesse yaa rabbii miyyoo tanaaf jecha waa meeqa ta'ee yaa rabbii xumura halkan kanaatiin yaa rabbii ofitti na fudhadhu duniyaa tanarraa laa ilaaha illallah argite kanamaaf akkas of abaartaa nan jettu waan ani mudadhee hin mudanne waan feetan nan jedhaa ani ammoo of jibbeen jira sababa jaalalaatiif jecha waa meeqa mudattee waan yoo hin argatin waa meeqa mudadhee waan sana yoo hin argatin du'atu irra naaf caalaa nagayaan naaf tura. Yaa ustaaza fin ajjeesin bilis namni kolfa wallaahi laazim maal kolfi nama qabame qoy kuno sagaltu haadha duuba jira dhiisaati akka sammuun too nagayaa argattu yoo feetan na cina dhaabbadhaati akkan amaanaa tana biyyaa fuudhee tasgabbii akkan ammaan tana biyyaa fuudhee tasgabbii argadhu na godhaa sheekaa fi darasaan waliif beeknaa natti taphattu natti haajama godhu dhiisaa yoo ummata muslimaa taatan sammuutoo na baraaraa na cina dhaabbadhaa akkan ani tan biyya amantii laalladhee fuudhee tasgabbaahee jiraadhu yoo feetan calliftanii ammuu too hanga isheen jeeqamtutti sammuun koo jechuudha yaane hanga isheen jeeqamtutti miidhamaa jirtu laaltanii hin eeginaa rabbiin isin qabee yoo diddanis haqa islaamummaan walirraa qabnaa ana obboleessa keessan osoo sammuun hin tuqamin na cina dhaabbadhaa baay'een gadda wallaahi laazim kunis poostii isaati jechuudha wallaahi cubbuudha waan akkasii kanan dubbisaa ammoo asirratti walii kani ani maaliif rabbiin waa hunda na mokkoree samoona kana baay'ee sammuun too miidhamtee jeeqamaa jirti yaa rabbi garaana nyaata haa kokkolfee deemu malee wallaahi sammuun too nagaya dhabdee sababa jaalalaatiin waan baay'ee mudadhee waan baay'ee miidhame osoo jaalaltii miidhameef sun galma hin ga'in biqilaa qaxaraa yookaan karaatti hafe ta'ee yeroo hundaa kanumatu na dura mul'ata. Baay'ee na gaddisiisa wallaahi jaalalti tun ana biratti aarsaa guddaa kaffalteetti waan barbaade sana argatuudhaaf garuu waan jaalalaaf jecha mudadhe sana yoon hin dhandhamin kan achumaan hafu ta'ee tan biraa irraa abdii kutadheen jira. Adaraa waanin siniif dhaamu yoo yaa shamarranii nama isin jaallatutti hin booninaa
hin tuffatinaa. Jaalala keessatti aarsaa barbaachisu nama wal jaallattan waliin kaffalaa. Nama jaalala hin beekneef jechas akka jaalalaan hin miidhamne isiniif dhaamaa. Ustaaza kiyya, isinis yaa dhiirota keenya jaalala keessatti dubartii hin miidhinaa. Qalbiin jaraa laaftuudha, ni dogoggorti. Yoo isiin dogoggorte suutatti gorsaa. Yoo didde nama ishiitti dhiyaatutti himaa yookaan maatii ishee yookaan obboleettii ishiitti himaa malee sababa dogoggoraatiif jecha hin ariinaa. Jazakumullah. Ana ammoo madaa hedduu qabaa, waa hedduullee hin dubbadhu, dhiiseen bira kutaa. Hunda caalaa ani as booda jaalala irraa yookaan shamara biraa fuudhuu irraa abdii kutadheen jira. Rabbisi jira habibii keenya, abshir wallaahi al'aazim. Nama miidhe rabbumatu jazaarraa kaffala. Du'aayin nan dagatinaa. Osoo akka abbaa, akka obboleessaa, akka hiriyaa, akka abbaa manaa ishiif ta'a jedhee akkasuma anaaf ati amaanaadha jedhee osoon eeguu kunoo bubbulee har'a dhugaa akka narraa hin qabne baree. Yaa obboleettii tiyyaa, jaalala keessatti namatti hin taphatinii. Wallaahi maaloo dubartiin dhugaan si jaallattu na hiikii siin jechaa hin ooltu. Ani garuu na hiikii jecha jedhu kanatu natti deddeebi'a. Namni dhugaa waliin jaallanne waliin hubatu wallaahi yeroo hundumaayyuu wal caqaacaqa. Nama waliin jaallanne wal caqaacaqa. Yaa aniin xumura. Mee obsii jedhee waa meeqan sabaree fi obsee fi yaa dhiirota keenya, isin shamarran jaalalaan hin miidhinaa. Ishiin isin haa miitu malee, miidhamaa ta'a malee miidhaa hin ta'inaa. Dhaamsa kootii. Yaa rabbitii. Dhaamsa ammas shamarran shawwaatiif dhaamu, adaraa nama isin jaallatutti hin booninaa. Namni tokkolleen akka sababa keessaniin sababa isin jaallatuutiin jaalala keessatti hin miidhamne kan hoggaan jedhu shamarran hundaaf dhaamsa kunii. Ani nama nan jaallanne dhiiseen jira. Bakka jirtutti nagayyaan itti haa ta'u. Adaraa akka hamtuun ishiittis sababa kootiin hin dubbanne. Hamtuu ishee sababa kootti akka hin dubbanne. Yaa rabbitii. Nami gaarii uma jira wallaahi al'aazim. Rabbi nama akka kee gaarii si haa qabu ustaaza kiyya. Maqaa rabbitiin isin qabee jira. Yaa rabbi yaa Allah. Ilaalame sababa koo jecha ishee wanta akkan jedha. Mee warroonni kolfan kuni wanti hidhama bakka nama miidhamee hin beekne kolfa. Ilaalaa kana hunda. Amma ustaazi yaa rabbi na ajjeesu jechuu jira wallaahi. Yaa rabbi obsaa sabrii siif haa kennu. Booniyyaa keenya wallaahi gaariin goone gin wannan jaalala nama isin hin jaallanne takka bakka yeroo irratti hin gubina wallaahi al'aazim. Aslan bakka nama takka aguma ji'a tokko lama gidduutti wal jaallatanii ni kaatti deemina. Ji'a 5 jaalalladhaa ofirraa hamaa isaaf tolaa sirriitti isin mul'ata sana gidduu. Namoonni yeroo baay'ee bultiin isaanii diigamtu namoota wal arganii deefanii wal